Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota miidiyaa JSS Afaan Oromoo odeeffannoo biyya keessaa dursuun oduu yeroo kanaaf qabnu kan isin biraan geenyu ta'a. Oduu keenya jalqabaatiin qondaalli olaanaa waraana bilisummaa Oromoo duraanii Jaal Sanyii Nagaasaa miidiyaalee biyya keessaaf ibsa kennuun isaanii dhagahame. Ibsa isaanii keessatti mootummaa waliin walii galtee keeyyata 13 qabu mallatteessuu ibsaniiru. Oduu kana bal'inaan kan isin geenyu ta'a. Oduu biraatiin immoo Oromiyaa keessatti daa'imman dabalatee namoonni hedduun raayyaa ittisa biyyaa leenjitu jedhamuun ukkaanfamaa jiraachuun ibsameera. Oduu kanas bal'inaan kan isin geenyu ta'a. Oduu Bargamaa keessaa ammoo waraanni Siiriyaatti dho'ee sadarkaa hamaarra ga'ee jira jedhame. Ameerikaan, Raashiyaa fi Turkii dabalatee waraanicha keessatti hirmaachaa jiraachuun isaanii waraanicha akkaan hammeessaa jira jedhame. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya miidiyaa kana subscribe, like, share gochuun nu jajjabeessuu hin dagatinaa jecha kallattumaan gara odeeffannoo bal'inaan ilaallutti ceena. Qondaala waraana bilisummaa Oromoo kan ture Jaal Sanyii Nagaasaa dhiheenya mootummaa waliin araaramuun karaa nagaa qabsaa'uuf mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin walii galtee tolfachuun isaanii himamaa tureera. Dhimma sana irratti miidiyaalee biyya keessaaf ibsa kan kennan yoo ta'u, qondaalli waraana bilisummaa Oromoo duraanii kun mootummaa wajjin marii taasifameen walii galtee keeyyata 13 qabu mallatteessinee jirra jedhanii. Walii galteewwan kunneen kan fa'aa akka ta'an bal'inaan ibsamuu baatus dhimmoonni nageenya fi hiree waraana irratti xiyyeeffatan abbootii gadaa fi jaarsoliin biyyaa sirna araaraa kana akka gaggeessaniif qabeenyi sababa waraanaa kanaan barbaadaa'eef miidhaan qaqqabee akka bakka bu'u raawwiin waliigaltichaa akka to'atamuu fi koreewwan adda addaa qaamolee lamaan irraa filatamuuf haa ta'u himuun miidiyaaleen mootummaa gabaasaniiru. Raawwiin waliigaltee kanaa hojiirra akka oolu abdii qabaachuu kan himan Jaal Sanyiin hordofaas akka jiran himaniiru. Waliigaltichis guyyoota 2 booda hojiitti kan hiikamu ta'uu eerani. Akkuma nuti nagaa biyyaatiif jennee qawwee keenya gadi qabnee dhufne mootummaanis waliigaltee kana uummataaf jedhee hojiitti hiikuun itti gaafatamummaa isaa bahachuu qaba jechuun eerani. Oduu birootti yoo ceenu naannoo Oromiyaa keessatti qaamoleen nageenyaa daa'imman dabalatee dargaggoota hedduu humna waraanatti makamtu jechuun humnaan ukkaamsuu isaanii Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa beeksise. Komishinichi ibsa Kamiisa Muddee 2024 baaseen aangawoonni wayitamatiin daa'immanii fi namoota ulaagaa qacarrii raayyaa ittisa biyyaatiin ala ta'anii humnaan ukkaanfaman baasuuf yaalanitti maallaqa guddaa akka kaffalan dirqisiisuu isaanii ragaa argachuu beeksiseera. Bakkeewwan Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa hordofuu eere keessaa tokko kan taate Shaashamannee keessatti dargaggoonni umuriin isaanii waggaa 18 gadi ta'anii leenjii waraanaa fudhattu jedhamuun bakka tursiisatti galfamuu isaanii mirkaneessee jira jedhe. Namoota 32 magaalaa Shaashamannee aanaa Haleelutti bakka tursiisaa keessa turan keessaa 14 umuriin isaanii waggaa 15 haga 16 yoo ta'u, isaan keessaa tokko waggaa 11 ture jedhe. Barattoonni waggaa 15 kutaa 5ffaa baratan 2 mana barnootatii wayita bahanii butamanii akka yuunifoormii isaanii uffatanitti bakka tursiisaa kana erga galanii 7 lakkoofsisuu himeera. Wiirtuudhuma kana keessatti namoonni umuriin isaanii waggaa 18 ol ta'an 13 hayyama isaanii malee poolisii fi miseensonni milishaa to'annoo jala oolchanii torbee tokko ol wiirtuu tursiisaa kana keessatti akka tursiisan dhageenyee jirra jedheera. Namni dhuunfaa ilmaan isaaf irbaata bituuf ba'e milishaan butamee fudhatamee fi namoonni hojii irraa wayita deebi'an hidhamanii bakka tursiisaa adda addaatti galfamuun komishinichaaf ragaa isaanii kennaniiru. Erga miseensonni milishaa naannichaa tokko dargaggoota miseensa raayyaa ittisa biyyaaf leenjitu jechuun to'annoo jala oolchanii booda gadi dhiisuudhaaf maatiin isaanii maallaqa akka kaffalan dirqisiisaa jiraachuus mirkaneessee jira jedhe. Gochi dargaggoota qabanii maallaqa kaffalchiisuun gallakkisuu kun Adaamaa fi naannawa ishee keessatti bal'inaan mul'achuu mirkaneeffachuu gabaasichi komishinichaan ni eera. Haati daa'ima ganna 15 jalaa ukkaanfame akka himtetti magaalaa Adaamaa ganda Angaatu keessatti kanneen milishoota mana kuusaa midhaanii keessatti hidhaman keessaa irra caalan isaanii maatiin birrii 20,000 haga 100,000 akka kaffalan gaafatamuu ibsaniiru. Qaamoleen bulchiinsaa fi nageenya mootummaa naannichaa kanneen seeraan ala daa'imman dabalatee namoota ukkaamsanii maallaqa akka kaffalan dirqisiisan qorannoo gadi fageenyaan gaggeeffamuun itti gaafatamummaa akka fudhatanii komishinichi mirga namoomaa kun gabaasa keessatti ibseera.
Oromiyaa naannolee adda addaa keessatti bulchiinsi naannichaa fi humni nageenya raayyaa ittisa biyyaaf bobbaasaa jirra jechuun daa'imman dabalate namoota humnaan ukkaamsanii waraanaaf leenjifna jechuun fakkeessanii maallaqa kaffalanii akka ba'an dirqisiisanii turani. Yaanni erga qaqqabee booda komishinichi gara qorannootti akka seene ibseera. Biiroo bulchiinsa fi nageenya naannichaa akkasumas qondaalonni mootummaa magaalota Jimmaa fi Shaashamannee rakkoo kana amananii jiru jechuun qondaaltota gabaasa kana keessatti eeruu komishinichi ibseera. Qaamonni kunneen bakka tursiisaa sakatta'uun tarkaanfii sirreeffamaa fudhachaa jiran ta'uu fi qondaalota mootummaa fi miseensota milishaa gocha kana raawwatan irratti tarkaanfii fudhachaa akka jiranis eereera. Marii hooggantoota mootummaa magaalota Jimmaa fi Shaashamannee waliin taasisaniin daa'imman 8 fi dhukkubsataa sammuu tokko dabalate namoota 36 ol seera fi ulaagaa raayyaa ittisa biyyaatiin ala ukkaanfamanii turan gadi lakkisiisuu danda'u komishinichi gabaasa isaa keessatti ibseera. Bakka tokkotti hooggantoonni raayyaa ittisa biyyaa qacarrii seeraan alaa ta'uu ibsuun namoonni humnoota nageenya naannichaatiin qabaman bakka tursiisaa keessaa akka gad lakkifaman taasisuus ibseera. Qacarriin miseensota raayyaa ittisaa naannoo Oromiyaattis ta'e naannolee birootti tola ooltummaa fi ulaagaa raayyaan ittisa biyyaa kaa'een ta'uu osoo qabu humnaan ukkaanfamuu fi daa'imman haala kanaan dararuun heera biyyaatiinis ta'e mirga namoomaa idil addunyaa irratti tumame kan sarbu ta'u komishinichi mirgoota namoomaa Itoophiyaa kun gabaasa isaa keessatti hubachiiseera. Oduu Baargamaatti ceenam. Hordoffiin humna waraanaa Siiriyaa ibsa kenneen akka jedhetti loltoonni mormitootaa Jimaataa irraa magaalaa sadaffaa Homs irraa kiiloomeetira 5 qofa fagaatanii argamu jechuun ibse. Magaalota Tarsiimoo lama daandii Haamaa waliin wal qunnamsiisuu erga to'atanii booda magaalaa Homs to'achuuf waraana bananii jiru jedhe. Hayaat Xaayir Al-Sham HTS fi gareewwan michuu ta'an magaalota Raastanii fi Talibsee erga to'atanii booda qarqara magaalaa Homs irraa kiiloomeetira 5 qofa fagaatanii argamu jechuun observaatorri Human Rights Siiriyaa kan ibse. Mormitoonni Homs to'achuun daandii guddaa gara qarqara galaana Sooriyaa geessu addaan kutuun pirezidaantii biyyattii Bashir al-Assad afuura kutuuf yaalaa jirus jedheera. Lolli Sooriyaa keessatti deebi'ee hammaate kun gahee humnoonni alaa biyyattii keessatti qaban xiyyeeffannoo keessa galche jedhame. Turkiyyee, Iiraan, Raashiyaa fi Ameerikaan hundi isaanii bara 2011 irraa eegale loltoota Sooriyaa keessatti kan bobbaasan yoo ta'u, Israa'el ammoo yeroo baay'ee naannoo Siiriyaa keessatti haleellaa xayyaaraa raawwachaa jirti. Waraana waliin Sooriyaa keessatti hammaate hordofuun biyyoonni gurguddoon addunyaa fal'aana isaanii itti hiixachuun marqaa Sooriyaanotaadhaan dhamaa jiru jedhame. Turkiyyeen loltoota kaaba dhiya Siiriyaa keessatti guutumatti bobbaafte. Naannoo gareewwan mormitoota Siiriyaa hidhataniin qabame bara 2011 pirezidaantii Bashir al-Assad irratti fincila kaasan deeggarti. Kaayyoowwan Turkii ijoo keessaa tokko gareewwan hidhattoota Kurdoota Siiriyaa keessatti yeroo waraana biyya keessaa daangaa Turkii irratti naannoo of danda'e boocee dhabamsiisuu barbaaddi. Gama biraatiin Ankaraan gareewwan Kurdoota Siiriyaa PKK jedhamanii kan bara 1984 irraa eegalee Turkiyyee keessatti fincila gaggeessaa turan haleelti. Garee PKK kana shororkeessummaadhaaf farrajuun ishees ni yaadatama. Turkiyyeen bara 2017 Raashiyaa fi Iiraan waliin waliigaltee uumuun humnoonni Turkii naannoo kaaba dhiha Idlib keessatti finciltootaan qabame bakka 12tti loltoota bobbaasuun isheen ni yaadatama. Turkiyyeen haleellaa humnoota mootummaa Siiriyaa Raashiyaan deeggaramuun gareewwan mormitoota hidhatanii irratti haleellaa cimsee dura dhaabbachuuf jecha loltoota 10,000 lakkaa'aman naannoo Idlibitti naqxe. Sooriyaan ammoo humna Turkiyyee kana akka weeraraatti ilaalti. Erga gamtaan Sooviyeet kufee weerara guddaa baha giddu galeessatti kan raawwatte Raashiyaan immoo bara 2015 gama Al-Assadiin waraana kana keessa seente. Kunis erga gamtaan Sooviyeet kufee asiin weerara guddaa baha giddu galeessaa keessatti raawwatteedha. Buufata xayyaaraa bulchiinsa Laataakiyaa irraa kan socho'u humni qilleensaa Raashiyaa iddoowwan murteessoo to'achuun olaantummaa finciltoota harka ture gara Bashir al-Assaditti garagalche. Iiraan waliin qindoominaan kan hojjetame bobba'insi kun waraana qorraa irraa eegalee waraana Raashiyaa kan babal'ise yoo ta'u, buufata doonii Siiriyaa Meeditiraaniyaa Taartus keessatti buufata humna galaanaa hundeesse.
humnoonni Raashiyaa naannoo mootummaan qabate keessatti lafa irratti kan argaman yoo ta'u, yeroo yaaliin lola hammeessuu godhamu poolisiin waraana Raashiyaa ni bobbaafama. Yeroo ammaattis Raashiyaan deeggarsa Bashir al-Asaadiif itti fuftee jirti. Biyyi waraana Sooriyaa keessatti iddoo guddaa qabdu Iraan al-Asaad gargaaruuf bara 2012 irraa eegale eegdota warraaqsaa ishee gara Sooriyaatti bobbaaste. Hizbollaan Libaanoosis kan Iraaniin deeggaramu gahee guddaa taphateera. Iraaniif al-Asaad michuu murteessaa qaama Axis of Resistance Israa'elii fi dhiibbaan Ameerikaa baha giddu galeessaa irratti qaban akka dhabamsiifamuuf hojjetu. Walitti dhufeenyi Teheraan Damaskoo waliin qabdu Iraan dhiibbaa ishee karaa koriidarii lafaatiin daangaa ishee dhiha Iraaq irraa haga Libaanoositti akka babal'iftu taasiseera. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Argaachi muddee 3 gaafiif deebii afaan Arabaatiin taasisaniin Teheraan yoo Damaskoon gaafatte loltoota gara Siiriyaa erguuf akka duubatti hin jenne ibsaniiru. Teheraan yeroo hunda humnoonni Iraan affeerraa mootummaa Damaskootiin gahee gorsaa akka taphatan ibsiteetti. Humnoonni Iraanii fi Iraaniin deeggaraman Siiriyaa keessa jiraachuun isaanii Israa'eliif yaaddoo guddaa ta'ee kan ture yoo ta'u, Israa'el yeroo baay'ee Siiriyaa keessatti haleellaa qilleensaa akka raawwattu taasiseera. Bakka hundaa naannabinaa kan jettu Ameerikaanis gidduu seenuun waraana Siiriyaa keessatti bara 2014 haleellaa qilleensaa garee ISIS irratti roobsuun eegalte. ISIS naannoo kaaba fi baha Siiriyaa keessatti qabatee ture irraa ari'uuf lola jalqabde. Yeroo ammaatti humnoonni Ameerikaa Siiriyaa keessa kan jiran yoo ta'u, garee SDF deeggaruun itti fufaniiru. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoo biroo qabannee haga deebinutti bakka jirtanitti hamtuun isin hin argin jennee asumaan nagaadhaan mannaa.